Congratulations keessanii baga gammaddanii. Congratulations keessanii baga gammaddanii. Congratulations alfuu fi hikmaanii bageetti geessan lafaatii yeroo dheeraa kan geessanii. Amma irra deebi'ee baga gammaddanii. Isinii haa kennu guutuu imaanii. Isin haa taasisu haafizul Qur'aaniin. Isin haa taasisu haafizul Qur'aaniin. Yaa hartuu qaxalee yaa barkazaa amaarifta keessan hundinuu caqasaa. Amaarifta keessan hundinuu caqasaa. Hedduu si jaalata ijoolleen markazaa. Baguma gammaddee gaafun badhaasa. Baguma gammaddee gaafun badhaasa. Ammallee jabaadhu ati barumsaaza. Ammallee jabaadhu ati barumsaaza. Sa'aabiin kee martuu anumaa si haa jedhu rabba laalaa. Dadhabinne ganama galgala. Obsitee as geessee bu'aa bahii maraa. Jazaaka barii oroka falaa. Hikmaa ይኒዶ ደስ የመዳም ጩኸት የመዳም ስራ ሁሉ ለሺ አሞኛል ሳቀፍሽ አልሐምዱሊላህ ለዚህ በቃሽ መከራ ጀግና ደራ ሐቅ ሚዛን ይሁንሽ እንደ ተራራ በእምነትሽ በርቺ ከጥመት ርቀሽ በተውሂድሽ ኑሪ በጣም ወድሻለሁ ጠንከሪ በጣም ወድሻለሁ ጠንከሪ አመሌ ሚቃና ረጀባ ዋሂሜ ፊቱ ከንሼ በርአዳ አለውያቴኛ ቡኡረ መርከዛ ኮማንደር ያ ኦርጂ መርከዛ ወለሎን ኬበር ቡና ባሳ ሁንዱም ኢሳኒ ገመጨቀሳ Umuriyyaani misraasa haadha maraa gorsaa du'aayin isaanii ribaasa shamarreewwan naannoo jajjaboo ummu faamii fadiilaa boone jimitti fadiira faxuumii Farida Fatumi Jamu Asha Shugutiif magaallee mana godha warroonni asuma keessa jirtu ishee ganne asuma keessa jirtu isheen ganne Bilaalota dalla Meemuraad isaanii maqaa kaasa Anwar Haydar Bilal Hidi Shaafii Abdullah Abdul Karim Dr. Mansur fa'a barattoota qo'achiisuu aduu oolaa ammas umrii dheeraa ammas jiraadha umrii dheeraa Iddoo kana ga'u barra gadi kan as gahe Ustaaz Abu Hurairaa Ustaaz Abu Hurairaa Rabbi Ustaaz keenya kan Rabbi misee hajjira umrii keessa dheeresse Ustaaz Abu Hurairaa Doktora biyyaati Barhimameen umuun isaa lafaatiin gammachuudhaanis bira dhaabbatan akka abbaati kana qofaa miti yoon yaadan akka haadhaati naawolojii fudhannaan isa haqaati taphaaf kolfiisaa kana obboleessaati meemaa jedhee hin waa'ee ustaazaati barustarnya gammachuun isaanii maal barustarnya gammachuun isaanii maal jedhume
Mee isimaa barattoota koo kan koo ani hedduun jaallaa hunduma isaanii ija tokkoon laala hunduma isaanii ija tokkoon laala gareerraan bahanii galgala an jiraachuu baadhu qara'aatii oolu seeraan walii gala an jiraachuu baadhu qara'aatii oolu seeraan walii gala akka ilmaan haadha tokkootii wal jaalalli jaraa akka ilmaan haadha tokkootii wal jaalalli jaraa isinirraa haa qabu waan hin taane isinirraa haa qabu waan hin taane anuu isaan argu bar hedduu jarjara anuu isaan argu bar hedduu jarjara. Our strengthening my faith and belief of God grant you. My full by love have been congratulate you for your achievement. I am looking beyond for your success, Allah. Ya Rabbi kee ustaazonni hunduu galatooma ustaazonni hunduu galatooma. Isaaniin baanee barana doofummaa isaaniin baanee barana doofummaa hedduun ofii adda waddawan dararamaa kan nurraan fagaanne galgala ganama nu barsiisaa oolan kumaatama yaa Rabbi nu barsiisaa oolan kumaatama yaa Rabbi irraa qabii ija budaa yaa Rabbi irraa qabii ija budaa hamaa. Galmaan geenye olama markazni guyyaa qintuu waahanii barnoota barsiisee barnoota barsiisee amma quraana faa hurufa quraana usuula fiitanii tafsiira eegu akka aananii Tuti galmaa'ii bareenaani. Jecha Rabbii keenya kaaliqa ol ta'uu isaa beekii qara'ii Qur'aana sammuu dhukkubsatee isatu wal'aana qalbii isaa addaa beekumsi olaanaan isa madda. Bareedina quraanaa mee argi hiika isaa afaan kee bari wallaalummaa jaraa yeroo baraari qaroominni quraanaa nama beekataa kan beekne maalirraa dubbata quraana karaa rabbii beenaas hojjannaan Waa'ee ganda asiraas agar Qur'aanuma kanaan waa'u barre alhamdulillahi kan kenne namni qara'ee dhugaan itti hin tasaaru Qur'aanni ifaadha kan ibsannaa qur'aanni dawaadha ittiin ol aanamna jabaannee baranii uummata barsiifna yaa qur'aana rabbii kan waa hunda caalu addunyaa kanarraa hin madaalu sadarkaan keenya hubataa qalbiin gadi laalu qalbiin gadi laalu Walaloo asmarra gora kiyyaanaa sunreessa. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.